Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii fayyaa keessanii miti ani baay'ee nagaa kooti gooftaa nagaa keenya baay'iseef galannaa ta'u baga nagaa keessan taatan isiniin jecha obboloonni haaraa gara chaanaalii kootii dhuftanii like subscribe gochuudhaan maatii koo ta'a. Maatii koo taatanii kan jirtan immoo video asiin darbu share gochuudhaan hiriyoota keessaniin ga'an isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe immoo viidiyoo baay'ee nama barsiisu, isin jajjabeessu, isin gorsu waan ta'eef amma xumura viidiyoo kanatti na hordofaa affeerraa kooti. Kallattiidhumaan gara viidiyoo kootiittan isin dabarsa. Eessayyuu dhaqinaa turtiin keessan na waliin haa ta'u. Isiniif qabadhee dhufee viidiyoon baay'ee namatti tola. Mata dureen isaa walaloo of keessaa qaba. Tokkoffaa walaloo baay'ee bareedaa ta'e tokko of keessaa qaba. Yaada koo asumaan isiniif qoodullee hin barbaada jechuudha. Obboloota biyya Arabaa keessa hojjetanii fi ilaalcha namoonni tokko qaban irratti yaada xiqqoo isiniif qooda. Isaanis immoo jajjabina kan ta'u walaloo xiqqoo qabadhee dhiyaadhee jira. Kanaafiyyuu viidiyoo kana yoo jaallattan immoo share gochuun dagatinaan isiniin jedha. Obboloota biyya Arabaa keessa hojjetanii fi ilaalchi namoonni tokko qabanii ilaalcha gadi bu'aa, ilaalcha taraa namatti hin tolle, akkasuma immoo jechoonni isaan baasan jechoota namatti hin tolle yaada xixiqqoo wal qabaatan jiru. Hunda miti namoonni yaada guguddaa qaban, namoonni yaada bareedaa qaban, yaada nama jabeessu, yaada nama cimsu qaban illee baay'ee isaaniitu jiru. Isaaniin galatoomaa jecha warroota yaada kana qabaniini. Warroonni immoo yaada xixiqqoo qabanii jechoota xixiqqoo lafa kaanii ilaalcha xixiqqoo qabaatan, ilaalcha taraa nama hin fayyadne qabaniin immoo yaada keessan, ilaalcha keessan, dubbii keessan fooyyeffadhaa jijjiiramaa jechaani. Shaamarran biyya Arabaa keessa hojjettu yeroo tokko shaamarran Arabaa yeroo jedhan jira jechuma kana na jibbisiisa waan jiru keessa. Maaliifni shaamarri biyya Arabaa hojjettu lammummaa ishee jijjiirattee achi jiraatti miti. Hojiidhaaf yeroo muraasaa fi kan deemte jechuudha. Shaamarran biyya Arabaa hojjettu jechuun nama kaayyoo guddaa qabdu, qabsooftuu, dhuguma qabsooftuu kaayyoo dhugaa kan qabdudha. Rakkina hunduma dandeessee qomoo ishiin lammii ishiin beekne keessa nama afaan ishiin beekne waliitiin, nama eenyummaa ishiin beekne waliitiin jiraachuu kan jalqabde. Namoonni tokko maatii isaanii biraallee ba'anii osoo hin beekiin dhufanii biyya ormaa keessaa nama wajjiniin jiraatu. Kun hundumtuu immoo kaayyoodhaaf. Rakkina keessaati maatii isaanii baasuudhaaf, rakkina keessaa obbaasuudhaaf, milkaa'uma kaayyoo isaaniitiif jecha biyya isaanii keessaa, maatii isaanii keessaa ba'anii nama jiraattuudha obboleettiin biyya Arabaa keessa hojjettu. Kanaaf ilaalchi namoonni qaban immoo yeroo gadi bu'aa ta'u caalatti iyyuu dadhabbii, qorumsa, mudannoo garaagaraa irra gahuu osoo jiru ilaalchi namoonni qabaniif immoo taraa gadi bu'aa yeroo ta'utti namatti hin tolu jechuudha, nama jibbisiisa. Kanaafuu namoonni ilaalcha taraa qabdanii yaada keessan jijjiirradhaan isiniin jedha. Obboleettiin biyya Arabaa keessa hojjettu ofiishii irra darbitee nama biraatii fi milkaa'umsa kan taatu dhuguma dubbachuuf osoo ofiishiitiin milkaa'in nama biraa kan milkeessuu dandeessudha. Cina namaa kan dhaabbatu, namoota rakkatan bukkeetti daftee kan argamtu obboleettii biyya Arabaa keessa hojjettudha. Obboleettii biyya Arabaa keessa hojjettu jechuun ogummaa guddaa kan qabdudha. Dhuguma dubbachuuf hubannaa guddaa kan qabdudha. Waan hundumaa kan beektu, dhaba kan beektu, argachuu kan beektu, rakkina kan beektu, beela kan beektu, haala namaa kan beektu, fuula namaa kan beektu, namni kam akkam akka ta'e qooddee nama kan beektudha jechuudha. Amala nama hundumaatti kan dandeessu, jecha nama hundumaatti kan dandeessu, ilaalcha nama hundumaatti kan dandeessu jechuun obboleettii biyya Arabaati. Kanaaf obboleettiin biyya Arabaa jechuun ogummaadhaan kan golgamte haalli waan hundumaa ishee barsiisedha jechuudha. Kanaaf iyyuu yaada keessan, ilaalcha keessanii sirreeffadhaa jecha obboleettii keessan jajjabeessaa, cinaa dhaabbadhaa, deeggaraa yaada keessaniin. Isaaniyyuu deeggarsa biraa isinirraan barbaadan obboleettiin biyya Arabaa keessa hojjettu deeggarsa biraan barbaaddu. Isheen iyyuu nama deeggarti, isheen iyyuu harka namaa eeguu dhiisuudhaaf jecha biyya ishiitii baate biyya ormaa keessa waan jiraattuu fi biyya ormaa keessatti waan dadhabduu fi deeggarsa biraa osoo hin ta'in deeggarsa yaadaa kallattii ittiin deeggaruu qabdaniin, kaayyoo ishii irratti jajjabeessuu qabdaniin, waan ishiin irratti karoorfatteetti obboleettii keessan cinaa dhaabbachuu qabdani malee deeggarsa biraa miti jechuudha. Kanaaf iyyuu saayikooloojii ishii miidhuurra yaada keessaniin, dubbii keessaniin, ilaalcha keessaniin deeggaruu qabdu isiniin jedha.
rakkinni hedduun osoo irra ga'u dararami hedduun osoo irra ga'u kana hundumaayyuu dandeessee dabarsitee kaayyoo ishii galmaan gaachuudhaaf kan yeroo hundumaa carraaqqii guddaa kan qabdudha jechuudha. Yeroo hundumaayyuu ifa fuuldura ishiitti abdii fuuldura ishiitti ilaalte kan deemtu waan taateef obboleettii akkanaa immoo jajjabeessuun dirqama nama hundumaati jechuudha. Ilaalcha gaarii qabaachuufin dubbiin keenya yaadi keenya hundumtuyyuu sirrii ta'uun isinirra jira jechuudha. Obboloonni biyya Arabaa keessa hojjettaniyyuu isiniyyuu jajjabeedha. Isiniyyuu nama kaayyoo qabudha. Isiniyyuu goota. Dhuguma dubbachuuf obboleettiin biyya Arabaa keessa hojjettu goota qabsooftuudha. Jajamuu kan qabdu, galateeffamuu kan qabdudha. Jabaadhaan isiniin jedha. Walaloo bareedaa tokkommoo isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Kallattumaan gara walaloo kootiittan isin dabarsa. Eessayyuu naqina. Mata duree walaloo kootii warqee koo siin jedhu jedha. Warqee koo siin jedhu ishee calaqqiftu yoo ilaalan xiqqoo gatii guddaa qabdu duuba qofa miti abjuun kee bareeddu lakki warqee miti isaranii caalta qoricha siin jedhu si fakkaataa laata maloota hiyyummaan ittiin badu beekta daraaraa koo urgooftuu ishee nama hawwattu giiftii yaada guddoo atoo mudaan qabdu. Jabduu akka sibiilaa ishee harkaan laanne sodaattee rakkina beela ta'ee dhibeen sin jilbeeffachiisu haadha nama hundaa kan keen ajaa'ibu. Haala hundatti beektaa kan rakkatee faadda ofii keef miidhamtee namaaf dursa laatta ofiif ifatamtee isa kan kabajja osoo mirga qabdu mataa gad qabatta. Haala hundatti beektaa kan rakkatee faadda ofii keef miidhamtee namaaf dursa laatta ofiif ifatamtee isa kan kabajja osoo mirga qabdu mataa gad qabatta. Boruu kee sirreessuuf asiifachi kaatta umuriin kee xiqqoo fageessitee yaadda qaama tokko taatee ba'aa hedduu baatta albuuda ta'uu kee eenyutu hubata. Boruu kee sirreessuuf asiifachi kaatta umuriin kee xiqqoo fageessitee yaadda qaama tokko taatee ba'aa hedduu baatta albuuda ta'uu kee eenyutu hubata. Akkuma alaltuu yeroo bishaan guutuu mataa gad qabatee ofirra dabarsu yeroo aduu saafaa baalli isaa bareeduutti ni fakkeeffamta eenyuyyuu singitu ogummaan golgamtee itti beekta ati orma waliin buluu dadhabdu sobsitee bara dabarsita jireenyi sin dhibu gorsitee deebista kan karaa wallaale barsiistee hubachiista isa dogongore nama hunda waliin hariiroo bareedaa yeroo tokkos tokkummaa sit beeka. Nama hunda waliin hariiroo bareedaa yeroo tokkos tokkummaa sit beeka. Dhabdees yoo argattu uumaa kee hin dagattu dhugaa hubachiista omni isuun kaattu abdiitti jiraattanii ifa fuulli kee isa mucucaate ijaara jechi kee beektuu koo jiraadhu haa cimu lafeen kee amaan sin argatiin gammachuu qabaadhu ibsaa tulluu gubbaa ta'iitii mul'adhu milkaa'ii qaqqabi lafa garaa keetii. Ija gaarii buusi dachaa dhibbalati shaamarran Arabaa ati warqii kooti.